Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni iqaaman isaa huruuba taate yookaan kafiilli ballage nama iqaaman isaa aamila taate jawaazota dhaqee iqaama ofii sirreeffachuu hin danda'a. Kafiila haaroo barbaadatee rusuuma mootummaa kafalee iqaama ofii sirreeffachuu hin danda'a. Viidiyoo yeroo awwalaa darbe keessatti illee kan waraabe warroonni iqaaman isaa huruuba taate sirreeffachuu hin danda'a jedhe. Iqaamaan isaa aamila yoo taate iqaamaa isaa sirreeffachuu hin danda'a, dhiira ta'ee dubartii ta'e. Iqaaman isaa aamila yoo ta'e. Warroonni dubartoota iqaaman aamin manzil saayikaas miina biraa haga silaa gadi hin dhiifne. Amma sirreeffachuu danda'u warra iqaaman isaa aamila taate iqaamaa ofii sirreeffachuu ni danda'a. Warroonni Saawud Arabiyaa jirtanii lakkoofsa na gaafachaa turtan waa'ee viizaa firii viizaa irratti lakkoofsa isaanuu kenninuu maxxansii warra jettan lakkoofsa kanaan guruuppii seenuu dandeessanii guruuppii waatsaappiidhaan seentanii gaafachuu dandeessanii achirraanii jechuudha. Isirratti isinitti hima. Akkuma immoo dhagaa jirtan ammallee immoo ijoolleen iqaama irratti iqaamaa fakkeenyaaf kafiila keessan isin taane hojjisiifattanii hin hojjisiifamaa rakkoon qabu hojjisiifachuu hin dandeessanii isiniin jechaa jira. Barnoota bareedduudha itti fayyadamaa dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Barnoonni wanni inni dhaamsi dabarsaa jiru jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen iqaamaa sirreeffachuu barbaada sirreeffachuu hin danda'amaa jechuudha. Qarshii keessaniin kafiila godhattanii qarshii keessan kafaltanii sirreeffachuun hin danda'amaa jedhee jira. Inni biraa immoo lakkoofsa kanama isinii maxxansisanii deebisee immoo gubbaarrallee isiniif hin kaa'u jechuudha. Innaa maal jechuutti isin barbaade seetanii yeroo fakkeenyaaf amma yeroo biyyarraa dhufuu barbaadanii akkaataa isaa hunduma isaayyuu warroonni amma fakkeenya lakkoofsa isaa fudhattanii mucaa kana gaafachuu hin dandeessanii jechuudha. Firii viizanis immoo maal akka ta'e sirriitti namoo akka ta'e isinii sirriitti ibsee jira jechuudha. Waa'ee iqaamallee sirriitti isinii ibsee jira mucaan kuni jechuudha. Saawud Arabiyaa ijoollee Saawud Arabiyaati. Garuu gara biraa hin beeku. Kuni Saawud Arabiyaadhaaf jechuudha. Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtan kan namas fiduu dandeessa yoo ta'e firii viizaadhaan fiduu hin danda'ama jedhee jira. Akkasuma immoo viidiyoo biraallee waa'ee galmaataa irratti kan hojjetutu jira. Isiniif hin maxxansiisallee jechuudha. Keessan immoo isin naxxanii lakkoofsa kana qabattanii seentanii gaafachuu dandeessanii akkamitti akka dhufuu akkamitti akka waan piroosesii guutuu dandeessanii akkasuma iqaama keessan akkamitti hojjisiifachuu dandeessanii waa hundumaayyuu isa gaafachuu qabdani. Dhugaa isiniin jedha hedduutti akka bareedduudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Akkasuma immoo ijoollee hin beekneefillee sheerii godhaati wal biraan gahaa qimamooti mana madaamii jirtan rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf kan amma rakkina qabu ijoollee ala jiranii akkasuma immoo firii viizaa warra barbaadanii namoota firii viizaadhaan kan fiduu barbaadanii warroota akkasiiti sirriitti kan isin fayyadu jechuudha. Hundumaa fakkeenyaaf anis yoo firii viizaadhaan nama fiduu barbaade na fayyada viidiyoochi kuni jechuudha. Warra akkasiisan isin fayyada. Akkasuma ijoolleen sheerii godhaatii nama wal biraan gahaati itti fayyadamanii jechuudha. Dhugaa barnoota hedduutu akka nu dabarsee akkasuma iqaama keessan hojjisiifattanii fataa jechuu hin dandeessanii jechuudha. Akkama immoo isiniin jedhe inni xalabaa hin fidu jechuudha. Xalabaa fidu firii viizaa kanneen fida iqaamaa waan akkasii kan hin hojjisiisu malee xalabaa fiduu hin danda'u jechuudha. Isaan himatee jira xalabaa hin fidu jedhee jira jechuudha ofiisaatii fi akkasuma immoo ijoolleen keessattuyyuu ala jirtan ijoolleen badaddanii jirtan jechuudha. Viidiyoo isaa isinitti akkaataa inni isiniin jedhetti akka hordoftanii wanta isiniin gochuu qabdani viidiyoo hojjetee jira jechuudha. Viidiyoo isiniif fida irratti isinii fidee tanan akka dhaggeeffattanii namoonni fakkeenyaaf mucaa kana arguu dadhabdani akkuma isin jedhe lakkoofsa isaa immoo isinii maxxanseetan jira. Tuqtuqii isaatis immoo yoo barbaadan isiniif hin kenna jechuudha. Akkas isiniin jedha wal gaafadhaatii walirraa fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif namni waan tokko yoo arge yoo walii dabarse fakkeenyaaf ammaani anus akkuma keessanani osuma laaluun arge maaliif ani qofti maafani
fayyadamaa namoonni yookiin fidanii ani yoo finneef namni fiduun jira jechuudha. Nama fiduu akkuma isin lama lakkoofsa na gaafatan namoota fidachuu barbaadan nama baay'ee jira waan ta'eef itti fayyadaman jedheen anis immoo viidiyoo hojjechuu dhaqee jechuudha. Akkasuma viidiyoo kiyya immoo laayik sheerii nu godhaa isin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Ani nagaa kooti isinis baga nagaa taata isin jecha egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma immoo laayik sheerii illee nu godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya waan dhageenye waan oduu waan tokko tokko asirratti isinii dabarsuudhaaf qophiidha. Har'as ta'ee boros ta'ee immoo si fayyadee yaada akkasii kanaaf laayikii naa godhaa sheerii naa godhaatii jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma amma isinitti himesanii wanti itti fayyadamuu qabdanii warra firii viizaadhaan nama fiduu barbaadanii akkasuma immoo qaama keessanii hojjisiifachuu akka dandeessan isiniif ibsee jira sirriitti jechuudha. Buleessi keenya kun itti fayyadamaa warroonni immoo fiduu barbaadan lakkoofsa isaa immoo kun isiniif faxxasee jira viidiyoo keerratti viidiyoo keera jalqabarraa kaasanii yoo agartan lakkoofsa koopii godhatanii dhaxxanii wasaapidhaan dubbistanii jechuudha. Waan in barbaadan inni isinitti makkaataa isin guuttanii jechuudha. Inni himtuu mataa kiyyaanuu ani firii viizaadhaan dhufee tananii jedhe akkasuma gizooma firii viizaadhaan dhuftaniyyuu akkuma dhuftee hojii yookiin seenuu dhabuu dandeessa waan ta'eef torbeet akka torbeet lama taa'uu dandeessa waan ta'eef akkuma dhuftees immoo akkuma carraa argachuus dandeessa waan ta'eef ofitti hin jarjarinaa waan akkasiiti jettanii jedhee jira. Akkasuma inni illee kanan dhufeenanii kan keessa ture jira kanan dhufeen yeroo jalqabaatiif firii viizaadhaan dhufee jedhee jira jechuudha. Viidiyoo isaa keessatti dhageeffadhe jechuudha. Firii viizaadhaan dhufee jalqaba duraa inni jechuudha. Innaa immoo asumatti laa horii asumatti haadha manaa godhatee ijoollee godhatee asuma keessa jiraachaa jira firii viizaadhaan jechuudha. Kanaaf rakkoo ta'e kan qabu. Kanaaf akkuma dhufanillee yoo hojii seenuu baattanii torbee tokko torbee lamatti hin argattu hojii jedhee jira. Akkasumas immoo waaqayyo isin qannayaanni guyyuma tokko lamaan argachuus dandeessanii jedhee jira. Hojiin immoo dhabamuu waan akkanaa jedhee jira. Shamarraniifis dhiiraafis hin lachiifu hin danda'ama firii viizanii jedhee jira. Isas itti fayyadamaa sillachuuyyuu itti fayyadamaa isin jedha hordoftoota tiyya. Kanaaf waan tokko waan dhageenya wal biraan gahuuni aadaa keenyaa ta'uu isiniin jedha obboloota kooyi. Akkasuma warri gaafii fi yaada fi qeeqoo qabaatan immoo koomentiitti barreessuu dagatinaa. Warri lakkoofsa gadda viidiyoo san irratti baay'ee tokko naa barreessitan jechuudha. Lakkoofsa jechuudha. Hudduu keessaniyyuu lakkoofsa nu maxxansi lakkoofsa sun maxxansi waan jettaniifan lakkoofsa isaa isinii maxxanse akkasuma immoo waa'ee qaamatis immoo isiniif deeyyifee jechuudha. Kana lamaan itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana lamaan itti fayyadamtu dheeti yaada. Akkasuma ijoollee immoo hin dhageenyellee sheerii gochuudhaanii biraan gaate itti yaa fayyadamanii isiniin jedha. Maaliif hundumti keenya walirraa fayyadamna malee wanna beeknu tokko hin qabu. Namni walumarraa barachaa deemaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo nama yoo ilaaltanii gadhumaa godhattan hin argattu waa tokko keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani viidiyoo fide san irraa ijoolleen kun lakkoofsa as keessaa qabatanii obboleewwan ofii fiduun nama beekatu obboleewwan ofii fiduudha fawwa. Waan kana hin beekne waan ta'eef firii viizaadhaan amma akka barbaadetti fidda jechuudha. Annaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana fakkaataa warroonni immoo chaanaala kiyya faarawwataa saskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkasuma yoo yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessaa akkuma duraatti isiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa. Hanga viidiyoo biraatiif itti deemti.